Namoonni Streamyardiin koodii nu erguu didee Streamyardiin osumaan fayyadamaa jiru natti cufee bultii haga ta'eef na qixaaxe jettan na waliin tura. Shama harka fuune hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul app nageenyi kiyya bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu jedha viidiyoo haaraa takkaan isinitti deebi'een jira. Viidiyoo kanarratti gaaffii hedduu keessaan alaanis na qunnamaa jira. Kanaafuu warroonni namoonni YouTubein laayivii seenuudha isinitti cufe Streamyardiin jechuudha salphaatti irra deebitanii irra seenuu dandeessu. Seetingii keessan keessa seentanii jalqaba iimeelii jalqabaatii yoo isinitti cufee jiraate cloud and accountiin kun aynata adda addaatiin jiraachuu ni mala. Account ka jedhu kana garuu keessa barbaadattu sanaan booda erga irra tuutanii account jedhee bakka kana jira. Account kanarra tuqnee gadi deemnee dhuma irratti add account kan nuun jedhu kun as jira. Add account kanarra tuqna. Add account kanarra erga tuqnee booda Google jedhee bakka kana jira. Google kanarra tuqanna. Sanaan booda create account godhanna jechuudha. Create account kun bakka kana jira yookiin gara kana keessa jiraata. Create account kana tuqannee for myself ka jedhu kan tuqna. For myself kana erga tuqnee maqaa keenya barreessina. Abdul jedhu asitti app jedhu. Sorry, Abdul bakka lammaffaarratti app. Amma next godha. Next yeroon godhee day month year jedhee fida. Day kanarra tuqnee guyyaa lakkoofsa tokko haga 30tti guunnaa duwwaa tokko haa jedhu ka jalqabaa irratti. Kan lammaffaa irratti month January haa godhu ka jalqabaa. Ka sadaffaa irratti lakkoofsa dijitii 4 tahuu qabaa. Baratti barreessina 1990 haa jedhu. Kan ittaanu kanatti gender jedha. Saala dhiira moo dhalaa yoo ta'e ka jalqabaa dhiira kan lammaffaatti guuta. Next godhanna. Next erga godhannee booda emailii yoo mircaasanii fide emailii achuma keessaa marattanii erga dabarfattu. Abdul app digdam haa jedhu asitti gmail.com inni asnaa kaa'ee jira gmail.com. Next godha. Okay, fayyadamteetta jedha. Kanaafuu next yeroon godhu natti diimessee kunoo kana fayyadamnaan jedhee ka jalqabaa kana fayyadamu. Abdul app 40. Next godha. Yeroon next godhu password barreessinaan jedha. Passwordiin itti barreessaa Oromiyaa tuqaa 123 haa jedhu. Password kiyyatti barreessee next godha. Password yeroo barreeffattan waan akkasii fayyadamaa maqaa tuqaa lakkoofsa waan akkasii jechuudha. Next godha. Lakkoofsa bilbilaanaan jedha. Lakkoofsa bilbilaa dhiiseen irra dabarfadhaa skip ka jedhu kanan tuqaa. Sanaan booda emailiin kiyya kunoo abdulapp40@gmail.com. Next godha. Dhuma irra gadi dhufeen I agree ka jedhu kana tuqa. Amma tumurree jirra. Kanaafuu gara kam deemna? Gara Streamyard deemna jechuudha. Streamyard deemnee akkamitti akka fayyadamnu. Emailiin keenya dhufee jira. Kanaafuu Gmailii keessa gallee itti jijjiirranna. Gmailii irra yeroo gallu kunoo Gmailiin as jira. Gmailii irra tuqa. Yeroon irra tuqee profaayilii kiyya irra tuqeen emailii kan oldiitti jijjiirradha. Kunoo Abdul app 40. Gmailii kiyya keessaa emailii kiyya jijjiireen jira jechuudha haala salphaa ta'een. Kunoo asitti naaf fidee jira jechuudha. Emailiin kiyya abdulapp40@gmail.com dha. Kanaafuu amma gara kamiin deema? Gara Google Chrome deema. Google Chrome keessa deemeen Streamyard itti barreessa. Streamyardin already natti cufamee jira. Kanaafuu Streamyard deemeen itti barreessatti kataba. Asirratti Streamyard an keessa seenan jira garuu irra deebi'ee haa seenu. Streamyard.com jechuun ni dandeenya. Streamyard illee jennee seenna. Yeroo seennu jechuudha asirratti emailii itti katabii nuun jedha. Kanaafuu emailii haaraa ammaan itti kataba. Abdul app 40@gmail.com. Kunoo itti barreeffadhe. Sanaan booda get started ka jedhu kun as jira. Get started kana tuqa. Get started yeroon tuqu koodii dijitii 6 si ergeen jira naan jedhe. Gmailii keessatti sirreeffannee jirra. Kanaafuu amma gidduu tuqeen baha. Gmailii keessatti emailii itti jijjiirrannee kan isa haaraatti jechuudha. Gmailii keessa galeen koodiin haaraan sun asitti naa dhufa. Kunoo naa dhufee jira jalqaba irratti irra tuqa.
Yeroon irra tuqee koodii sannaa fida. Koodiin kun kunoo as jira. Irra tuqeen kooppii godhadha. Irra qabeen sirriitti. Kooppii ergan godhadhe eessattan deebi'a gara Google Chromeetti deebi'a. Google Chrome kiyya kunoo. Google Chromeetti deebi'een koodii sana asirra qabee paste itti godha. Login jedhaan jechuudha. Asitti amma ceene gara Streamyard itti ceene jechuudha. Skippa jedhu kana. Asii sanaan booda YouTube filanna. YouTube channel. Asitti amma to continue to Streamyard jedha. Emailii kan kee barreessinaan jedha. Kanaafuu emailii kiyya kan YouTubein itti barreessaa yookiin immoo yoo login ta'ee as keessa jiraate emailii kiyyarran tuqa. Erga emailii keenya irra tuqnee kaanee jechuudha. Allow ka jedhu kun as jira. Allow partiin jedhu kun as jira. Allow kana tuqna. Amma gara Streamyard haaraatti nu fide jechuudha. Emailiin keenya garuu kan YouTubeiti. Kan nuti irra tuqnee as seenu jechuudha. Sanaan booda create broadcast jedhee jalqabarraas jira. Create new jennaani. New yeroo tuqnee profile keenya nu fida. Profile keenya irra tuqnee itti barreessinee gara Streamyard seennee live keenyatti deebinaa jechuudha. Haala kanaan haala salphaa ta'een Streamyard irra deebinee emailii biraa banannee emailii sanaan irra deebinee seenuu dandeenya. Egaan hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul app barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga dhumaatti waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.